Arraan tana waan kana mana keessatti akkaataa itti ofirraa balleessan laalla. San dura boruu iidaa komentii jalatti Eid Mubaarak ja'a ergaa iidaa waliif barreessaa. Waan kana stretch mark yookaan istiiriyaa jennaanii afaan meedikaalatti mallattoo gogorratti bahuudha jechuudha. Wanni kuni masmara dhedheeraa adda babbaqaqee kan yeroo gogaan sababa adda addaatiin akka laastikaatti adda harkifatee namatti dhufuudha jechuudha. Qaamarratti iddoo kamittuu bahuu danda'a. Garuu iddoon baramaan wanni kun itti bahu garaa gama jalaa luka yookaan sarphaa fi harka gama gubbaa yookaan irree irratti jechuudha. Bakka biraatti illee ni baha garuu iddooleen kun iddoo baramaa wanti kun itti bahuudha jechuudha. So stretch markiin sababa maaliitiin namatti dhufa? Takkaffaa dafanii guddachuudha jechuudha. Yeroo dardarummaa qaamni keenya saffisaan waan guddatuuf yeroo kana coraan keenyaas akka laastikaatti adda harkifatee mallattoon asitti harkitan kun uumama jechuudha. Lammaffaa yeroo ulfaatii stretch mark dubartoota irratti wanni baay'inaan fidu ulfaadha jechuudha. Akkuma ilmoon garaa keessatti guddachaa deemtuuni garaanis adda siqaa deema jechuudha. Yeroo kana yeroo adda siqu kana adda harkifatee mallattoon asitti harkitan kun uumama jechuudha sababa ulfaatiin. Sadaffaa tasuma ulfina ida'uu fi hir'isuudha jechuudha. Keessaafuu yeroo ulfina ida'uu deemnu waan adda addaa nyaatota adda addaa nyaannee yookaan ispoortii dalaguudhaan xuuncaa irratti akkuma asitti harkitan kanatti uumamuu mala jechuudha. Tasuma yeroo ulfina keenya ida'an yookaan hir'isnus mul'achuu mala jechuudha mallattoon kun. So baay'inaan sababoota kanaanii namatti uumama. Wanti biraatis sababoonni biraa kan wanni kun itti uumamuus jira. Garuu baay'inaan kanaatu nama fide jechuudha. Akkamitti ofirraa balleessina? Wanni beekuu qabdan stretch markii yoo ofirraa balleessuu baatan illee rakkoon fayyaa inni namarra geessu hin jiru jechuudha. Garuu yoo ofirraa balleessuu feetan waan mana keessatti qopheeffatanii fi kireema bitachuu qabdan isiniifin hime jechuudha. Kireema dibatan kan wanneen asitti argaman kana if keessaa qaban bitachuu ni dandeessan jechuudha. Kana bitattanii dibachuu ni dandeessan jechuudha. Garuu yoo kireema kana hin argatin waan mana keessatti qopheeffatan kan kireema kana daran isinirraa balleessuun isiniif hima jechuudha. Takkaffaa zayitoota akka coconut oil, olive oil, almond oil fayyadamuu ni dandeessan jechuudha. Garuu kanneen recommend isinii godhu kan irra gaariitis coconut oil jechuudha kan dafee isinirraa balleessu. Kana yoo fayyadamtan irra gaariidhaan jira coconut oil asitti argitan kana. Kana akkamitti qopheeffannee itti fayyadamna gaaffii jettuuf ammoo saanaa boolloo keessatti coconut oil maankaa takka naqadhaa. Eegasii buna uumamaa kan daakame maankaa lama coconut oil masan gubbaan itti naqadhaa. Yoo buna hin argatin sukkara maankaa lama fayyadamuu ni dandeessanii. Ammas yoo buna uumamaa kan daakame fayyadamtan irra recommend isinii godha jechuudha. Irra gaariidhaas jechuudha. Eegasii inkibilli vaayitaamin E yookaan kiniina vaayitaamin E kan asitti argitan kana habbaa takka zayitaa fi buna san gubbaan itti cuunfitan jechuudha. Eegasii waan hunda sirriitti walitti laayixanii kunoo dhumarratti akkana fakkaata jechuudha. Eegasii waan kana fuutanii iddoo waan kana irraa qabdanitti dibattan jechuudha. Eega dibattan booda waan asitti argitan kanaan daqiiqaa 5 irraa ilaa 10 riidan jechuudha qaama keessanitti. Yoo waan kanan qabaatanis harka keessanii fayyadamtanii maasaaj godhaa itti riguu ni dandeessanii jechuudha. Gizee riidan humnaan osoo hin ta'in gentle suutuma itti riidan jechuudha. Yeroo riidan kana yoo coraan keessan kan diimatu yookaan kan solloqutee rakkoon qabu akkanumatti coraan keessaniif fayyisaa gizee deemu mallattoon kunis isinirraa badde jechuudha. Eegasii daqiiqaa 20 eega irra tursiisan booda ofirraa dhiixanii waan kana guyyaa takka jidduu bahaa fayyadamtan jechuudha. Yoo walitti dhaabdanii fayyadamtan coraan keessan isin solleessee waan isin madeessuuf takki immoo guyyaa takka jidduu bahaa coraan keessan akka fayyu godhaa deemtan jechuudha. Akkasiif fayyadamtanii jechuudha kana. Hanqa isinirraa fayyu akkasiif fayyadamtanii jechuudha. Waan biraa kan asitti argitan kanaas bitattanii fayyadamuu ni dandeessanii dibachaa kunillee gaariidha. Kanaas fayyadamuu ni dandeessan jechuudha. Saniifuu akkana gootanii waan kana ofirraa balleessuu ni dandeessanii wanni beekuu qabdan waan isinii hime kana sirriitti akkaan isinii hime kanatti yoo gootan wanni kun
yeroo gabaabduu keessatti isinirraa bada jechuudha. Saniifuu viidiyoo tana erga ilaaltanii chaanala kanaafis yoo haaraa taatan subscribe godhaa, viidiyoo tanaas like godhaa. Hiriyoota keessan waan kana qabuufis share godhaa jechuudha viidiyoo tana. Saniifuu akka viidiyoo biraatiin walitti jechaanu Eid Mubaarak, galatooma, nagaan naa turan isiniin jedha.